Ashama harka fuunee hordoftootaaf daawwattoota gammee nagaa jaalallii fi tokkummaa waaqayyoo bakka jirtan cinaa dhaqqabu har'as dambadii jaallaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Gammee waliin turtii gaarii qabaadhaa. Deessina dhalte moo garaa jaalalaa kanatti goruu laata? Maqaan kiyya Abdurrahmaaniin jedhama. Dhaladhee kanan guddadhee godina Harargee Bahaa magaalaa Harammayyaarraa baadiyyaa xiqqoo hiitti argamtu tokko naannoo Haroo Harammayyaati. Ammaaf kanan jiraachaa jiru Saawud Arabiyaa keessa. Egaa haalonni ani keessa darbee hundumtuu haala namni kamuu keessa darbudha. Garuu ergan barnoota koo kutaa 12 fixeetii barnoota yuunivarsiitii seenuu waan hin milkoofneef barnoota leenjii konkolaachisummaa baradhee gara Saawudiin deeme. Saawudis deemee hojii kiyyatti iddoo tokko milkaa'ee maatii kiyyaa fi hiriyoota koo garagaraa gargaaruun eegalee. Maatiin kiyyaa duraan harka qalleeyyii waan turaniif yeroo dheeraadhaaf yaaddoo guddaa natti ta'ee ture. Har'a galuu galanni kan Rabbiiti. Harmeen koo naaf jijjiiramtee obbolaan koo maatiin koo naaf jijjiiramaniiru. Egaa jiruun jaalalaa waan baay'ee nama gooti. Akka carraa ta'ee osoon gara biyyan amma jiru kanaatti imaliin dura magaalaa guddittii Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee yeroo murtaa'eef keessa jiraadheen ture. Yeroo sanattis hiriyyaan ani qabu hiriyyaa dhiiraa malee hiriyyaa shamarranii hin qabu ture. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko mucayyoo bifaan bareedduu akkasumas baay'ee namatti toltu tokkoon wal bare. Mucayyoon kun yeroo sanatti kiristaana turte. Anis guyyaa sana ishee wal baree akkuman biraa fagaadheen isheedhaaf bilbilee nagaa gaafadhe. Amala koo keessaa fuulaa fuulatti shamaratti haasa'uu hin danda'u. Sanaaf jecha bilbilaan haasa'uun baay'ee naaf salphata. Garuu ergan bareetii fuulaan haasa'uun illee waan hedduu natti ulfaatu hin qabu. Dhaga'anis bilbilaanan mucayyoo kana yeroo dheeraadhaaf haasofsiisuu fi wantoota keessa koo jiran ishiitti immoo eegale. Mucayyoon kun dhalootaan asuma magaalaa Finfinnee keessatti dhalattee guddatte. Garuu abbaan ishii Oromiyaa yookiin sabni isaa Oromoo akka ta'ee fi dhalootaan gara Sikkoo Mandoo akka ta'e naaf himtee turte. Garuu Sikkoo Mandoo keessaa bakka kam jedhee yoon ishee gaafadhe abbaan kiyya bakka kana jedhee himachuu ni sodaata naan jette. Nuttis himuullee hin fedhu jette. Haati koo abbaa kootiif ijoollee jaadeesse. Ijoollee jaan sana keessaa namni 2 musliima, namni 4 anayyuu dabalatee kiristaanaa jette. Abbaan koo kiristaanadha. Haati koo immoo musliima Guraageetii naan jette. Egaa yaa obbolaa koo wantoonni kun hunduu anaaf bitaan agalee. Mucayyoon kun qalbii qabeessummaan ishii, amalli ishii, bifti ishee fi wantoonni garagaraa hedduu nama booji'a. Anis mucattii kana akka fuudhuu hin dandeenye nan bare. Maaliif jedhee jennaan wanti anaaf isheedhaan gidduu jiru baay'ee gargar fagoo akka ta'e nan hubadhe. Wanni inni jalqabaa tokko sabaan abbaatti yoo waamamteeyyuu abbaan ishee eessa akka ta'ee fi maal akka ta'e haalaan adda baaftee hin beektu. San qofa miti. Harmeen kiyyaa fi abbaan kiyyaa namoota Oromoo fi kutaa Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan waan ta'eef afaan Oromoo malee Amaariffaa hedduu hin danda'ani. Mucattii kana osoon kanan jaaladhee itti fufu ta'eetii haati kiyyaa narraa fudhattii laata waan jedhu shakkii guddaa natti uume. San qofa miti. Ammas amantiidhaan amantii garagaraa keessa jirra. Ani musliima, isheen immoo kiristaana turte. Egaa waan isinitti agarsiisu nama kana hedduu tokkoon jaaladha. Jaalalaan ani ishiif qabu hagana jedhee himuu hin danda'u. Osoo Finfinneedhaa gara amma jiru kanaatti hin dhufin duraa guyyoota garagaraatiif magaalaa Finfinnee keessaa bakkoota adda addaatti wal beellamnee wal arguudhaan waliin haasa'aa waliin taphachaa turre. Keessattuu wanti hin daganne jidduu gala aadaa Oromoo kan naannoo Lagaarree jiru kana yeroo sanbattan irraa yeroo fiilmiin garagaraa jiru fudhadheen gara sana deemaa ture. Afaan Oromoo dhaga'uu baattus fedhiin ishiin afaan Oromoo baruu fi uummata Oromootiif qabdu hedduu guddoo tokko ture. Saniif jecha egaa mucattii kanarraa fagaachuu hin dandeenye. Hiriyoonni koo hedduun gaafa na argan
Mucayyoon kun eenyummaa ishii sirriitti hin beektu. Kana qofa miti amantiin ishillee amantii biroo waan ta'eef si rakkisuu dandeessiti. Yoo imala kee kallattii biraa yookiin immoo windiveenii kee isheerra kaawwachuu baattee bareeda jedhaniit natti haasawuu eegalanii anis dhagaa garaa jaalalaati waan ta'eef onneen koo gaafuman taaksii keessatti ishee arguu isheetti rifatee waan tureef irraa fagaachuu hin dandeenye. Bifa jaalalaatiinis yoon irraa fagaadhee bifa namummaaf obbolummaa bifa haasa'aatiin irraan fagaadhu jedhee ofii kiyyaaf waadaa ofiif galee haa ta'uuti egaa waggaa 3 booda mucayyoon kun yeroo darbe kana keessa naaf bilbilte. Ani egaa garaan baattii ergan imalee booda waa tokkoyyuu nama biraa faana nan haasa'a malee namni ani laphee koorraa kanan qaba kanan jaaladha jedhee itti dhiyaadhen jiru. Garuu mucayyoon kun har'aa naa bilbiltee akka amantaallee caa keenyatti deebitee fi waan hundaa akka sirreessite natti himte. Garuu afaan namni ishii barsiisu waan hin jirreef afaan har'ayyuu afaan Amaariffaa malee afaan Oromoo akka hin dandeenye naa himte. Egaa yaa hiriyoota koo yaa obboloota koo maal akkanaan jettan hin beeku. Dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo muraasa booda gara biyya abbaa kiyyaa dachee Oromiyaatti deebi'uun koo waan hin oolle karoora kiyyasi. Kanaaf immoo maatiin koo maaliif hin fuune jedhanii naan cinqaa jiru. Anis dhiphina kana keessaa ba'uuf jecha garamittan gora eenyuun jaaladha eenyuun fuudha waan jedhu kun anaaf gaaffii ture. Har'a garuu gaaffiin koo kun hanga tokko naaf waan sharaanfamuuf jiru natti fakkaata. Haa ta'uyyuu malee ammas shakkii guddaan qaba. Harmeen koo kun saba biraa kan makattullee akka hin feene naaf himtee jirti. Afaan yoo hin beekne haadha koo kana waliin akkamiin walii galu san qofallee miti. Hawaasni ani keessatti dhaladhee guddadhee hawaasa akkas waan saba biraa makanii fudhan kana hin barbaadu. Amantiidhaan amantii tokko taanuyyuu wantoota garaagaraatiin wal daangessuu fi maatii koo keessattuu haadha kiyyatti ulfaachuu danda'a. Haati kiyyaa keessummaaf dhuftee dirqama ani mana keessa jiraachuun qaba. Kana jechuun haadha koo fi hiriyaa koo amma jaalachuuf jiru kana walii akka galan isaan gidduu taa'ee turjumaana yookiin immoo afaan isaan dubbatan tokkorraa gara tokkootti jijjiiruun isaan waliif galchisiisuun qaba jechuudha. Kunis anaaf yaada guddaa ta'eera. Lakkii yeroo tokko immoo yaadni koo na keessa deddeebi'u harmee keessaa taatu hiriyaan kee kun yeroo dhiyoo keessatti fedhii afaan biroo waan qabduuf afaan kana barsiistee mucayyoo kana akka barbaaddutti qajeelfachuu kan dandeessu ta'a wanti jedhu tokkos na keessa fiffiiga. Ani garuu waan kana hundasaa akkamiin akkan irra darbu gaaffii guddaa natti ta'e. Yaa obbolaa koo sinitti mul'isu egaa dhiisuudhaaf jaalala itti fufuudhaafis haati kiyyaa waan kanatti akka isheen amanne dhibbaan beeka. Maal yoon godhe naaf wayya akka sa'a ibidda dhaleen ta'e dhiisuudhaaf ilmoo ibidda dhaltee arraabuudhaafis ibidda kan dhalate sun ishee guba. Kanaaf maallaa wayya laata isin immoo maallaan jettu waanaan jedhaa. Obboleessa keessan Abdurramaan magaalaa yookiin biyyittii uummata Oromoo hammachuun beekamtu Saawud Arabiyaatti. Tole obboleessa keenya seenaa kee waan nu qooddeef guddaa galatoomi. Maareegaa daawwattoonni gammeetuubis yaada keessan gara koomentiitiin koomentii gochuu fi yookiin kennuu fi handagatiin isiniin jedha. Anis dhagaa yaada kiyyaa asumaanan waasin jedhe darba. Dhugaan dubbachuuf taanaan keessi namaa murteessaadha. Mucayyoon kun duraan dursaa baakgiraawundi ishii sirriitti qorachuu qabda. Dhuguma sikkoof mandootti yoo dhalatte abbaa ishee kana bartee abbaan ishee eenyu akka ta'e innis gosti isaa maal akka ta'e hundasaa erga barteetii itti deemuun ulaagaas jalqabaatti. Lammaffaarratti immoo fedhiin isheen uummata keenya faana jiraachuu fi afaan keenya guddaa afaan gaanfa Afrikaa irratti sadarkaa qabu kana baruuf dhamaatu hagami laata. Inni sadaffaa dhiibbaan harmee dhumtishii sabaan biraa kan taate kun fedhii ishii daangessuuf hagam tattaafatte yookiin immoo hagam fedhii ishii eegdee fi nama si fakkaatu kana faana akka jiraattuuf eeyyamamtuu taati. Kun gaaffolee gurguddoo ka'uu qabanidha. Atis wantoota kana erga adda baaftee booda mucayyoon kun dhugumaan abbaa ishii kana bartee abbaan ishiis fedha qabaatee san qofallee miti. Abbaan fedha qabaachuu dhiisuu danda'a. Isheen irfuma caalaa
gosoota abbaa ishee yookiin immoo balbala abbaa ishee si lakkooftee eenyu akka taate arga bira geesseetii sanarra darbee fedhiin ishiin afaan Oromootiif qabdu guddoo hedduu bareeda yoo ta'e haadha kees amansiistee mucayyoo kana faana jaalala kee dheewwattee fi hawwite kana bultii araadde kana ajaarrattee itti fufuu dandeessan siin jedha. Kan hundumaan olitti garuu Rabbi guddaan waan uumaa kee wantoota ati hawwituu fi yaaddu kan hundaa kan siif milkeessu isa waan ta'eef Rabbi keetiin kadhachuu fi itti lallabachuu arraan kutiniin siin jedha. Ani yaadni kiyya kana fakkaata. Dhagaa daawwattoota gammachuu fi yeroo kamuu yaada keessan nuuf qoodaa. Dambalii jaallaa kanaa bifuma kana fakkaatuun yeroo hundaa galgala sa'a 10tti akka lakkoofsa biyyaatti waan isiniif gadhiisuuf na hordofaan dhaamsa kooti waliif sheer godhaa yaada keessan nuufis ergaan hawwii kooti. Lakkoofsi ittiin naaf argitan Duwwaa 922 49 78 86 waatsaappii telegiraamii immoo fi fuula feesbuukaa gammeetuuf jettanii keessan na dubbisuuf naaf qooduu dandeessu. Xumureera horaa bulaa deebanaa gammeetuu bidhaa Oromiyaarraa.